وان تايف سرنا يادنا وريقم توتا قبنا يرو توكو ديقا توكو رفنو رافدا galatooma ulfaadha wanni guddaan nu isaan gochuu dandeenyu isaa yaadachuudha akkasumas karaa isaan irra wareegaman galmaan ga'uudhaaf itti kaayeffatanii itti karoorfatanii itti cichanii cichoominnaadhaan dura qabsaa'uudha cichoominna ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaa sabdaneessa dhugaaf jechi kun mootoo kenna walga'ii kaafaa'oo kora sabaa lammaffaa koongireesii federaalawaa Oromoo bitootessa 26 haga 27 gaggeeffamuuf jechi cichoominna jedhu kun cichoomnu malee sila hardhan geenyu cichoomnetti as dhaqqabne waan taateef wanni itti cichoomnuuf ammoo ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaaf sabdaneessa dhugaaf ijaaruudhaaf ጽናት ጸንተን ነው እዚህ የደረስነው። በመጀመሪያ ደረጃ በኦሮምኛ ቋንቋ የማይችሉ ብዙ እንግዶች አሉን። የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከተለያየ ፓርቲዎች እዚህ የተገኛችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስ ኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ከመጋቢት 17 እስከ 18 ዛሬና ነገ ይካሄዳል። ጽናት በሚል መሪ ቃል ነው የሚካሄደው። ጽናታችን በምን ላይ ነው? ለእውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ ነው። ሀገር ስንገነባ ብቻችንን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚገነባው፣ አብረን ነው የምንገነባት። ስለመጣችሁም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኤጋ ሰገንታን ኤበዳን ኑዋከበነን ማንጉዶታ ከና ቦቲያ መንጣባ ቦዲ ገዳ ገራ ወልተጅት ከበጃዳን ኑዋፌራ ሼክ አብዱልመናን Obodo ribe damise gara waltajit Obotolosa kishe gara waltajit ये बाक्सेरा गुन्ने ता देवना सिलमा बारेंतु आइए एका बोरा ना बारेंतु डांसेरा गुन्ने देवु तो कोहली मिजता बिती
Aradaan kan tuulamaati. Tuulasaa kishii afaan haasa'u kaan akkuma maccas tuulamas bareeddus keessa jira. Nan eebbisa na of galchaa. Hayyee Waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa tariyaa yaa Waaqayyo si kadhannaa dhaga'e. Nagaan bullee nagaan oolchi. Biyya nagaan oolchi. Hamaan urraa qabi. Toltuu nutti qabi. Biyya kana abbaa biyyaa godhi. Dhugaa tulluu godhi. Gara sulula godhi. Waltajjii kana waltajjii nagaa godhi. Waltajjii kana waltajjii nagaa godhi. Kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi. Kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi. Kanaan raamsii atitti godhi. Barri rooba gadaa kuufaa gabbi. No falcha. Ya Rabbi nagaan god. Ya Rabbi nagaan god. Akka uumama keenya tolchite ya Rabbi tumura keenya ya Rabbi tolchi. Ya Rabbi waan jalqabne fiixaan nu baas. Ya Rabbi bilisummaa ya Rabbi nuu kenni. Ya Rabbi bilisummaa ya Rabbi nuu kenni. Ya Rabbi garbummaa keessatti nu hambisin. Ya Rabbi garbummaa keessatti nu hambisin. Waan sodaanne hundumaa najaa nu baas. Waan barbaanne nu waadaa ya Rabbi nu baay'e. Galatooma. Of kalcha. Ayyee waaqa uumama waaqa ciicoo gurraatti waaqa ciicoo gurraacha waaqa salgar boorana yaa waaqsi qabanne yaa waaqa nu dhagaye yaa uumaa nu dhagaye yaa uumamaa nu dhagaye yaa waaqa kinoo qabbana nu fidde rooba nu agarsiifte hongee keessaa nu baafte yaa waaqa galanni si haa ga'u yaa uumaa galanni si haa ga'u yaa uumamaa galanni si haa ga'u kanaafuu waaqayyo immoo walitti nu qabee har'a paartiin kuni kinoo waaqayyo galanni isaa ga'u amma waltajjii kana akka nagaan gaggeeffatu kan manaa bahee sakkatti manatti galu waaqayyotti nu yaa guutu yaa uumaa si qabannaa nu dhagaye yaa hora finfinnee nu dhagaye yaa burqaa finfinnee nu dhagaye ani kanan beekaa waaqni waan hundumaa beekaa waaqni gadaa roobaa gabbine. Hayyee nan eebbisa na of galchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa waaqa salgal booranaa waaqa sagaltama garbaa waaqa torban baareentuu nagaan bullee nagaan nu oolchi birraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi walii galtee nuu kenni waaqni laftii walii galii nu araarami tokkummaa nuu kenni yaa waaqsi kadhannaa gadaa walaabuu jiroo deebisi gadaa nu tolchi bara gadaa walaabuu jiroo Oromoon bitaa mirgaa kaabaa kibbaa wal waamee rooroo ofirraa ittise uummata Oromoo gamtaa kanniisaa kenniif uummata wal danda'ee walii obsee wal bira dhaabatu nu godhi uummata waan xixnoorra walii darbee wal faana ijaaramu nu godhi biyya keenya irratti nu itichi walii galtee nuu kenni kan biyyaa ba'e biyyatti nuu galchi kan dhibame nuu maari kan hidhaa jiru nuu baasi deessuu naa of galtu ilmaa dubaraan nu qaroomsi ijoollee qaroo nuu kenni kan nuu kennite eebbisi nuu kennu nuu guddisi waaqni rooba haa kennu malkaan bishaan haa kennu saani leeleen biraannan haa kennu margi lafa haa kennu Oromoodhaa walii galtee kenni yaa waaq kafaawoon karaa nagaa qabsaa'aa jira ammallee karaa nagaa bobbaasi nagaan galchi hidhattoota isaa hiikiif warra mana irratti dhiigurraa dhoowwi qalbii kenniif qalbii araaraa kenniif lafa keenya lafa dhiigaan godhin lafa araaraa godhi seenaa gaarii Oromoon itti adeemaa jiru nuu miidhagsi walii galtii nuu kenni daa'ima keenya nagaan nuu guddisi egaani kanan beeka kanaaf waaqsi beeka kanaaf itti guuti. Abbootii gadaaf abbootii amantaa hamilee qabnu simadhaa galatooma ulfaadhaa jedhan. Waan ta'eef sirna yaadannoo wareegamtoota qabnaa yeroo tokko deeqa tokkodhaaf nu dhaabadhaa.
galatooma ulfaadha wanni guddaan nu isaan gochuu dandeenyu isaa yaadachuudha akkasumas karaa isaan irra wareegaman galmaan ga'uudhaaf itti kaayeffatanii itti karoorfatanii itti cichanii cichoominnaadhaan dura qabsaa'uudha cichoominna ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaa sabdaneessa dhugaaf jechi kun mootoo keenya walgahii kaafaa'oo kora sabaa lammaffaa koongireesii federaalawaa Oromoo bitootessa 26 haga 27tti gaggeeffamuuf jechi cichoominna jedhu kun cichoomnu malee sila har'an geenyu cichoomnetti as dhaqqabne waan taateef wanni itti cichoomnuuf ammoo ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaaf sabdaneessa dhugaaf ijaaruudhaaf ጽናት ጸንተን ነው እዚህ የደረስነው። በመጀመሪያ ደረጃ በኦሮምኛ ቋንቋ የማይችሉ ብዙ እንግዶች አሉን። የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከተለያየ ፓርቲዎች እዚህ የተገኛችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስ ኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ከመጋቢት 17 እስከ 18 ዛሬና ነገ ይካሄዳል። ጽናት በሚል መርህ ቃል ነው የሚካሄደው። ጽናታችን በምን ላይ ነው? ለሁለተኛ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ ነው። ሀገር ስንገነባ ብቻችንን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚገነባው፣ አብረን ነው የምንገነባት። ስለመጣችሁም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኤጋ ሰገንታን ኤበዳን ኑዋከበነን ማንጉዶታ ከን አቦቲ አመንታ አቦዲ ገዳ ገራ ወልተጅት ከበጃዳን ኑዋፌራ ሼክ አብዱልመናን Obodirri bedamise gara waltajjitti obbo Tolosaa kishee gara waltajjitti Baafseera guunnee adeemnaa. Ayyee egaa boorana baarentuudhaan seera guunnee adeemutu haalli mijataa miti. Araddaan kan tuulamaati. Tuulama Tolasaa kishee afaan haasaadhu kaan akkuma Maccas tuulamas baarentus keessa jira. Nane bisa no kaca.
Of galcha. Hayyee waaqa uumaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa tariyaa yaa waaqayyo si kadhannaa nutti gahe. Nagaan bullee nagaan oolchi. Biyya nagaan oolchi. Tamaan urraa qabi. Toltuu nutti qabi. Biyya kana abbaa biyyaa godhi. Dhugaa tulluu godhi. Gara sulula godhi. Waltajjii kana waltajjii nagaa godhi. Waltajjii kana waltajjii nagaa godhi. Kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi. Kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi. Kanaan raamsii atitti godhi. Barri rooba gadaa quufaa gabbi. No falta. Ya Rabbi nagaan god. Ya Rabbi nagaan god. Akka uumama keenya tolchite ya Rabbi tumura keenya ya Rabbi tolchi. Ya Rabbi waan jalqabne fiixaan nu baas. Ya Rabbi bilisummaa ya Rabbi nu kenni. Ya Rabbi bilisummaa ya Rabbi nu kenni. Ya Rabbi garbummaa keessatti nu hambisin. Ya Rabbi garbummaa keessatti nu hambisin. Waan sodaanne hundumaa najaa nu baas. Waan barbaanne muraadaa ya Rabbi nu gahe. Galatooma. Nuuf galcha. Ayyee waaqa uumamaa, waaqa ciicoo gurraatti, waaqa ciicoo gurraacha, waaqi salgar boorana, yaa waaqsi qabanne, yaa waaq nu dhagaye, yaa uumaa nu dhagaye, yaa uumamaa nu dhagaye, yaa waaqi kinoo qabbana nu fidde, rooba nu agarsiifte, hongee keessaa nu baafte, yaa waaq galanni si haa ga'u, yaa uumaa galanni si haa ga'u, yaa uumamaa galanni si haa ga'u. Kanaafuu waaqayyo immoo walitti nu qabee har'a paartiin kuni kinoo waaqayyo galanni isaa ga'u amma waltajjii kana akka nagaan gaggeeffatu kan manaa bahee sakkatti manatti galu waaqayyotti nu yaa guutu yaa uumaa si qabannaa nu dhagaye yaa hora finfinnee nu dhagaye yaa burqaa finfinnee nu dhagaye ani kanan beekaa waaqni waan hundumaa beekaa waaqni gadaa roobaa gabbine. Hayyee nan eebbisa nabuuf galchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa waaqa salgal booranaa waaqa sagaltama garbaa waaqa torban baareentuu nagaan bullee nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi walii galtee nuu kenni waaqii laftii walii galii nu araarami tokkummaa nuu kenni yaa waaqsi kadhannaa gadaa walaabuu jiroo deebisi gadaa nu tolchi bara gadaa walaabuu jiroo oromoon bitaa mirgaa kaabaa kibbaa wal waamee rooroo ofirraa ittise uummata oromoo gamtaa kanniisaa kenniif uummata wal danda'ee walii obsee wal bira dhaabatu nu godhi uummata wanti xinnoorra walii darbee wal faana ijaaramu nu godhi biyya keenya irratti nu itichi walii galtee nuu kenni kan biyyaa fa'ee biyyatti nu galchi kan dhibame nuu maari kan hidhaa jiru nuu baasi deessuu naa of galtu ilmaan dubaraan nu qaroomsi ijoollee qaroo nuu kenni kan nuu kennite eebbisi nuu guddisi waan yeroo waa kennu malkaan bishaan haa kennu saanii dheedhee dhugee aannan haa kennu margi lafa haa kennu oromoodhaa walii galtee kenni yaa waaq kaafaawwan karaa nagaa qabsaa'aa jira ammallee karaa nagaa bobbaasi nagaan galchi hidhattoota isaa hiikiif warra mana irratti diigurraa dhoowwi qalbii kenniif qalbii araaraa kenniif lafa keenya lafa dhiigaan godhin lafa araaraa godhi seenaa gaarii oromoon itti adeemaa jiru nuu miidhagsi walii galtii nuu kenni daa'ima keenya nagaan nuu guddisi egaani kanan beeka kana fi waaqsi beeka kana itti guuti. Abbootii gadaaf abbootii amantaa hamileedhaan nu simadhaa galatooma ulfaadhaa jedhaan. Waan ta'eef sirna yaadannoo wareegamtoota qabnaa yeroo tokko daqiiqaa tokkodhaaf nu dhaabadhaa. Galatooma ulfaadhaa.
wanni guddaan nu isaan gochuu dandeenyu isaa yaadachuudha akkasumas karaa isaan irra wareegaman galmaan ga'uudhaaf itti kaayeffatanii itti karoorfatanii itti cichanii cichoominnaadhaan dura qabsaa'uudha cichoominna ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaa sabdaneessa dhugaaf jechi kun mootoo kenna walgayii kaafaa'oo kora sabaa lammaffaa koongireesii federaalawaa Oromoo bitootessa 26 haga 27tti geggeeffamuuf jechi cichoominna jedhu kun cichoomnu malee sila har'an geenyu cichoomnetti as dhaqqabne waan taateef wanni itti cichoomnuuf ammoo ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaaf sabdaneessa dhugaaf ijaaruudhaaf. ጽናት ጸንተን ነው እዚህ የደረስነው። በመጀመሪያ ደረጃ በኦሮምኛ ቋንቋ የማይችሉ ብዙ እንግዶች አሉን። የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከተለያየ ፓርቲዎች እዚህ የተገኛችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስ ኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ከመጋቢት 17 እስከ 18 ዛሬና ነገ ይካሄዳል። ጽናት በሚል መሪ ቃል ነው የሚካሄደው። ጽናታችን በምን ላይ ነው? ለእውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ ነው። ሀገር ስንገነባ ብቻችንን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚገነባው፣ አብረን ነው የምንገነባት። ስለመጣችሁም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኤጋ ሰገንታን ኤበዳን ኑዋከበነን ማንጉዶታ ከና ቦቲያ መንጣፋ ቦዲ ገዳ ገራ ወልተጅት ከበጃዳን ኑዋፌራ ሼክ አብዱልናን Obodirribe Damise gara waltajjitti Obbo Tolosa Kishee gara waltajjitti Baafseera buunee adeemna. Ayyee egaa boorana baarentuudhaan seera buunee adeemutu haalli mijataa miti. Araddaan kan tuulamaati. Tuulama Tolasaa Kishee afaan haasa'u kaan akkuma Maccas tuulamas baarentus keessa jira. Nane bisa na ofkalcha.
Hayyee hayyee waaqa uumamaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa tarii yaa waaqayyo si kadhannaa dhibba gahee nagaan bullee nagaan oolchi biyya nagaan oolchi hamaan irraa qabi toltuu nutti qabi biyya kana abbaa biyyaa godhi dhugaa tulluu godhi gara sulula godhi waltajjii kana waltajjii nagaa godhi waltajjii kana waltajjii nagaa godhi kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi kanaan raamsii atitti godhi barri rooba gadaan buufaa gabbi. No facha. Ya Rabbi nagaan god. Ya Rabbi nagaan god. Akka uumama keenya tolchite ya Rabbi tumura keenya ya Rabbi tolchi. Ya Rabbi waan jalqabne fiixaan nu baasi. Ya Rabbi bilisummaa ya Rabbi nuu kenni. Ya Rabbi bilisummaa ya Rabbi nuu kenni. Ya Rabbi garbummaa keessatti nu hambisin. Ya Rabbi garbummaa keessatti nu hambisin. Waan sodaanne hundumaa najaa nu baasi. Waan barbaanne muraada ya Rabbi nu gahe. Galatooma. Nuuf galcha. Ayyee waaqa uumamaa, waaqa ciicoo gurraatti, waaqa ciicoo gurraacha, waaqni salgar booranaa, yaa waaqsi qabanne, yaa waaq nu dhagaye, yaa uumaa nu dhagaye, yaa uumamaa nu dhagaye, yaa waaqi kinoo qabbana nu fidde, rooba nu agarsiifte, hongee keessaa nu baafte, yaa waaq galanni si haa ga'u, yaa uumaa galanni si haa ga'u, yaa uumamaa galanni si haa ga'u. Kanaafuu Waaqayyo immoo walitti nu qabee har'a paartiin kuni kinoo Waaqayyo galanni isaa ga'u amma waltajjii kana akka nagaan gaggeeffatu kan manaa bahee sakkatti manatti galu Waaqayyotti nu yaa guutu Waaqayyotti nu yaa guutu Waaqayyotti nu yaa guutu yaa uumaa si qabannaa nu dhagaye yaa hora Finfinnee nu dhagaye yaa burqaa Finfinnee nu dhagaye ani kanan beekaa waaqni waan hundumaa beekaa waaqni gadaa roobaa gabbine. Hayyee nan eebbisa nabuuf galchaa. Nan eebbisa nabuuf galchaa. Hayyee yaa waaqa uumamaa waaqa salgal booranaa waaqa sagaltama garbaa waaqa torban baareentuu nagaan bullee nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi walii galtee nuu kenni waaqii laftii walii galii nu araarami tokkummaa nuu kenni yaa waaqsi kadhannaa gadaa walaabuu jiroo deebisi gadaa nu tolchi bara gadaa walaabuu jiroo Oromoon bitaa mirgaa kaabaa kibbaa wal waamee rooroo ofirraa ittise uummata Oromoo gamtaa kanniisaa kenniif uummata wal danda'ee walii obsee wal bira dhaabatu nu godhi uummata waan xixnoorra walii darbee wal faana ijaaramu nu godhi biyya keenya irratti nu itichi walii galtee nuu kenni kan biyyaa ba'e biyyatti nu galchi kan dhibame nuu maari kan hidhaa jiru nuu baasi deessuu naa of galtu ilmaan dubaraan nu qaroomsi ijoollee qaroo nuu kenni kan nuu kennite eebbisi nuu kennu nu guddisi waaqni yoo waa kennu malkaan bishaan haa kennu saani leeleen biraan haa kennu margi lafa haa kennu Oromoodhaa walii galtee kenni yaa waaq kaafaa'oon karaa nagaa qabsaa'aa jira ammallee karaa nagaa bobbaasi nagaan galchi hidhattoota isaa hiikiif warra mana irratti diigu irraa dhoowwi qalbii kenniif qalbii araaraa kenniif lafa keenya lafa dhiigaan godhin lafa araaraa godhi seenaa gaarii Oromoon itti adeemaa jiru nuu miidhagsi walii galtii nuu kenni daa'ima keenya nagaan nuu guddisi egaani kanan beeka kana waaqsi beeka kana itti guuti. Abbootii gadaaf abbootii amantaa hamileedhaan nu simadhaa galatooma ulfaadhaa jedhan. Waan ta'eef sirna yaadannoo wareegamtoota qabnaa yeroo tokko deeqa tokkodhaaf nu dhaabadhaa. Galatooma ulfaadhaa.
wanni guddaan nu isaan gochuu dandeenyu isaa yaadachuudha akkasumas karaa isaan irra wareegaman galmaan ga'uudhaaf itti kaayeffatanii itti karoorfatanii itti cichanii cichoominnaadhaan dura qabsaa'uudha cichoominna ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaa sabdaneessa dhugaaf jechi kun mootoo keenya walgahii kaafaa'oo kora sabaa lammaffaa koongireesii federaalawaa Oromoo bitootessa 26 haga 27tti gaggeeffamuuf jechi cichoominna jedhu kun cichoomnu malee sila hardhan geenyu cichoomnetti as dhaqqabne waan taateef wanni itti cichoomnuuf ammoo ijaarsa sirna federaalaa dimokiraatawaaf sabdaneessa dhugaaf ijaaruudhaaf ጽናት ጸንተን ነው እዚህ የደረስነው። በመጀመሪያ ደረጃ በኦሮምኛ ቋንቋ የማይችሉ ብዙ እንግዶች አሉን። የተከበራችሁ እንግዶቻችን ከተለያየ ፓርቲዎች እዚህ የተገኛችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግሬስ ኦፌኮ ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ ከመጋቢት 17 እስከ 18 ዛሬና ነገ ይካሄዳል። ጽናት በሚል መርህ ቃል ነው የሚካሄደው። ጽናታችን በምን ላይ ነው? ለሁለተኛ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌደራላዊ ስርዓት ግንባታ ነው። ሀገር ስንገነባ ብቻችንን ኦሮሞ ብቻ አይደለም የሚገነባው፣ አብረን ነው የምንገነባት። ስለመጣችሁም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ኤጋ ሰገንታን ኤበዳን ንዋከበነን ማንጉዶታ ከን አቦቲ አመንጣፍ አቦዲ ገዳ ገራ ወልተጅት ከበጃዳን ንዋፌራ ሼክ አብዱልመናን Obodo Damise gara waltajjit Obbo Tolosa kishee gara waltajjit बाक्सेरा गुन्ने का देवना आइए एका बोरन बारेंतु डांसेरा गुन्ने देवु तो कोहली मिजता बिती आराध्यां kan tulama tulasakishi afaan haasaa'u kaan akkuma macas tulamas barentus keessa jira. Nane bisa na ofkacha.
Hayye hayye waaqa uumaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaalee immoo garaa tariidha yaa waaqayyo si kadhannaa dhuftu gahe nagaan bullee nagaan oolchi biyya nagaan oolchi hamaan irraa qabi toltuu nutti qabi biyya kana abbaa biyyaa godhi dhugaa tulluu godhi gara sulula godhi waltajjii kana waltajjii nagaa godhi waltajjii kana waltajjii nagaa godhi kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi kaayyoo isaanii akka bakka ga'u godhi kanaan raamsii atitti godhi barri rooba gadaan quufaa gabbi